Akka mul'atan kabajamoo daawwattoota keenya TV Afaan Oromoo irraa oduu sa'aatii kanaa isinitti himna. Oduu waliin mabeetti shumatii hanga xumuraatti nu faana tura. Godinaalee lixa Oromiyaa baroottan darban keessatti xiyyeeffannoo misoomaa hin argannee fi xiyyeeffannoon guddaan kennamu Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed himanii jiru. Hojiin daandii Dambidolloo Muggii Dolloo jila Ministeera Muummeetiin durfamuun jalqabsiifamee jira. Daandichi bajeta mootummaa federaalaa birrii biiliyoona 1.6 oliin hojjetamaa jedhamee jira. Awwal Hussein. Godinni Qeellam Wallaggaa godinoota Oromiyaa lixaa qabeenya uumamaa hedduun beekaman keessaa isa tokko ta'us sababa hanqina daandiitiin qabeenya qaburraa sirnaan fayyadamuu hin dandeenye. Rakkinichi waggoota hedduuf komii uummataa ta'uun kan turedha. Piroojeektiiwwan komii uummataa furuu danda'an jedhaman keessaa inni tokko ijaarsa daandii asfaaltii konkiriitii Dambidolloo Muggii Doolaa geessudha. Piroojeektichas godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidollootti argamuun Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed, Ministeerri Muummee Ittaanaa fi Ministeerri Dhimma Alaa Dammaqee Mokonnin, Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa fi kanneen biroos waliin ta'uun jalqabsiisaniiru. Daandiin eegalsiifame kun dheerina kiiloomeetira 50.9 kan qabu yoo ta'u, bajeta mootummaa federaalaa birrii biiliyoona 1.6 hojjetama jedhameera. Daandichi waggoota 3 fi baatiiwwan 6 keessatti hojjetame akka xumuramu karoorfameera. Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa waggoottan lamaan darban lixa Oromiyaatti piroojeektota daandiif xiyyeeffannoon guddaan kennamuu ibsaniiru. Lixa Oromiyaa, lixa Itoophiyaa akka waliigalaatti dukkana keessa ture. Mootummaan dukkana kana ifa baasuudhaaf qormaatolee hedduu waggoottan lamaan darbe kana keessa dhaabbatee lixa Oromiyaa irratti hojiilee gurguddaa karoorsee hojiitti galee jira. Akka kanaan dura makiinatti dhagaa feenee dhagaa miti kan keenya. Ijaarsa jalqabsiisna malee dhagaa bu'uuraa waadaa sobaa miti hangalamu. Waadaa sobaa oduun ta'an gochaa qabatamaadhaan akkuma har'a argine ijaarsa jalqabsiisna. Bu'uuruma kanaan lixa Oromiyaa qofatti waggoottan lamaan darbe piroojeektiin daandii qofti piroojeektii 17 birrii biiliyoona 30 ol naannoo biiliyoona 31 kan ta'u lixa Oromiyaa irratti karoorfatamee hojiitti kan galame. Baga gammaddan isin jechuun barbaada. Piroojeektonni kunneenis fayyadamummaa hawaasa dinagdee uummataa kanneen mirkaneessanidha jedhan Ministeerri Muummee Ittaanaa fi Ministeerri Dhimma Alaa Dammaqee Mokonnin hojiileen misoomaalee bu'uuraa kunneen hariiroo hawaasummaa uummata gidduu jiru cimsuun dabalatatti faayidaa dinagdee olaanaa akka qaban dubbataniiru. Dambidolloo fi naannoofti ishee iddoolee giddugala misoomaaf filataman ta'uus eeraniiru. የአካባቢ ትልቅ የሀገራችን ትልልቅ ኩታሌ ሁላ ሚሶማ jedhaman keessaa inni tokko naannawa kana akka carraa ta'ee hin misoomne qabeenya qabuun gara badhaadhinaatti ce'uu qabu kana gochuu hin dandeenye naannawa wirtuu misoomaa ta'uu danda'u kana misoomsuu qabna. Naannawicha misoomsuun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuun hojii tokkummaa uummataa jabeessuu jechuun barbaachisaadha. Yuunivarsiitiin Dambidolloo hojjetamaa jira. Amma immoo daandii kana dabalatee misoomaaleen fuulla'iinsaa hojjetamaa jiraachuun isaanii baay'ee nama gammachiisa. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed gama isaaniitiin gootota godinaaleen Oromiyaa lixaa biyyaaf gumaachan eeruun haasaa isaanii kan eegalan. Itoophiyaan abdii saagaa kaasuu baannaan bilisummaan Itoophiyaaf hin galle jechuudha. Hojiileen misooma daandii lixa Oromiyaatti hojjetamaa jiran guutuu lixa Itoophiyaa irra darbee biyyoota ollaa wajjinis wal qunnamsiisuuf kan yaadame ta'uudha Ministeerri Muummee kan himan. Bara Wallagga keessa turreetti asii Gidaamii asii Beegii deemuun konkolaataan kan yaadamu hin turre. Gaambeellaa Dambidolloo dhufuun kan yaadamu hin turre. Amma hawwiin keenya fedhiin keenya hojiin hojjechaa jiru Wallagga Suudaanitti aspaaltiidhaan baasuudha. Wallagga Gaambeellatti baasuudha. Wallagga Beenishaangul aspaaltiidhaan deemuu akka danda'u gochuudha. Kara Gojjaam gara Finfinneettis akkasuma kun ta'aa jira. Wallaggi Qeellam kanaa olitti argachuu osoo qabu kanaa olitti osoo ta'uufii qabu dagatamee waan tureef hojjechaa fi jirra. Godinaaleen lixa Oromiyaa waggoota hedduuf misooma isaaniif malu argachaa hin turre kan jedhan Ministeerri Muummee Abiy Ahmed yeroo ammaa garuu xiyyeeffannoo olaanaan kennamee fi hojjetamaa jira jedhaniiru. Namoonni Wallaggatti yookaan lixatti xiyyeeffannaa addaan misoomni ta'aa jira jedhanii yaadan yoo jiraatan dogongoranii jiru. Lixatti Wallaggatti reefuu jalqabaa jirra. Kana caalaa hojii baay'eetu nurraa eegama. Maaliif Wallaggi
quunnamuu baannaan biyyoota ollaa, naannolee ollaa, godinaalee ollaa wajjiniin oomishti bunaa asitti hafuusaati. Maangoon asitti hafuusaati. Albuun asitti hafuusaati. Asitti hafuusaatiin kan miidhamu uummata Wallaggaa duwwaa miti. Uummata Itoophiyaa guutuutu kanaan miidhama. Dhimmi nageenyaaf tasgabbii misoomaaf murteessaa ta'uu eeranii garaagarummaan kamiyyuu karaa nagaa fi misooma hin miineen dhiyaachuu akka qabu hubachiisaniiru. Oromoon Oromoo irratti gaafa qabsaa'u misoomni akka hin hojjetamne kan dhaabu taanaan hin miidhamna. Misoomni haa hojjetamu. Nageenyi biyya keenyaa haa eeggamu. Uummanni keenya nagaan bahee haa galu. Isa kaan immoo karaa nagaa ta'een yaada keenya ibsachuu, uummanni keenya yaada keenya akka hubachuu gochuun hin danda'ama. Garaagarummaan ilaalchaa karaa nageenyaan duwwaa ta'uu akka qabu, wal ajjeesuu, wal dhiibuu, walirratti naafuudhaan Oromoof Oromiyaa miidhuu alatti injifannoo haaraa galmeessuu waan hin dandeenyeef tasgabbiin baay'ee murteessaadha. Piroojeektichi yeroo fi qulqullina karoorfameen akka xumuramu hordoffii fi to'annoon addaan hin cinne ni taasifama jedhameera. Jiraattonni magaalaa Dambidoollos ministeera muummee Abiyyi Ahmadii fi jila isaan faana piroojeekticha jalqabsiiseef kennaawwan garaagaraa gumaachaniiru. Godina Qeellam Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti piroojeektoonni daandii haaraan eegalamuu isaanii Daayirektarri olaanaan Abbaa Taayitaa Daandiiwwan Itoophiyaa Injiinar Habtaamuu Tagany himanii jiru. Piroojeektoonni haaraan kunneen rakkoolee godinaaleen kunneen qaban xiyyeeffannoo keessa galchuun kan eegalam ta'us himaniiru. Daandiiwwan jalqabaman kunneen yeroo xumuramanis rakkoo hawaasummaa hedduu furu jedhan. Simmintuun piroojeektoች Wallaggatti piroojeektootni 8 yeroo kanatti eegalaa waan jiraniif naannoo duubatti hafee ture kanaaf barri haadholiin itti wallaansa argatan qonnaan bulaan oomisha isaa salphaatti gabaatti dhiyeessatu fi uummatni bal'inaan walitti dhufan waan gaheef gammachuu guddaa natti dhaga'ame ibsachuun barbaada. Daandiin Dambidooloo Mugii Dooloo guyyaa har'aa eegalames yeroo karoorfame keessatti akka xumuramuuf xiyyeeffannoodhaan hojjetamaa jedhan. ፕሮጀክቱ 1.6 ቢሊዮን ፕሮጀክቲchi baasii birrii biiliyoona ta'u qabxii 6tiin kan ijaaramu yoo ta'u dhaabbata ijaarsaa chaayinaa Railway 7 Group jedhamuu fi raawwii hojii gaariin beekamuun kan ijaaramudha. Ijaarsi isaas waggaa 3 keessatti akka xumuramuuf karoorfamee hojjetamaa jira. Dhaabbatni gorsaa Ameerikaa IMS jedhamuu fi dhaabbatni biyya keessaa Professional Engineers jedhamus waliin ta'uun hojii to'annoo daandichaa ni raawwatu. Daandiin kun yommuu xumuramuuttis yeroo Gaambeellaadhaa Finfinnee dhufuu fudhatu akka hir'isu Daayirektarri olaanaan Abbaa Taayitaa Daandiiwwan Itoophiyaa Injiinar Habtaamuu Tagany himaniiru. ይህ ፕሮጀክት በነገራችን ላይ የሁለተኛው ፌዝን በአጭር ቀን ፕሮጀክtii kana marsaasaa isa sadaffaas guyyoota muraasa keessatti kan eegallu ta'a. Yoo xumuramuttis daandii Gaambeellaa ka'uun mattuu qaxxaamuruun Finfinnee galuu fi dheerina kiiloomeetira 878 qabu. Kiiloomeetira 110 irraa hir'isuun piroojeektii sa'a gabaabaa keessatti Gaambeellaadhaa Finfinnee galchu waan ta'eef ulaa tarsimaa ta'uusaas hubachuun ni danda'ama. Dhimma jalqabamuu piroojeektii daandii Dambidooloo Mugii Dooloo kana ilaalchisuun riippoortarri keenya Dambidoolootti argamu Fayyeeraa Merga odeeffannoo dabalataan hundaa'uudhaaf toora bilbilaa irratti kan inni argamu. Akka mul'ate Fayyeeraa. Akka mul'ate meeqet? Nagaa jirtu. Jirra. Egaa magaalaa Dambidooloo dabalatee godina Qeellam Wallaggaa keessatti rakkoon hanqina daandii wal qabatu jiraachuus jalqabbii sagantaa kanarraas akkasumas immoo nutis yeroo adda addaatti oduuwwan hojjennu irratti kaa'aati kan ture. Guyyaa har'aa immoo piroojeektiin haaraan akka jalqabamanis dhageenyeerra. Kana waliin wal qabatee miirri hawaasaa maal fakkaata? Achitti qaamaan argamtee jirta waan ta'eefati. Tole galatoomii meeqet daandiin egaa godina Qeellam Wallaggaa Dambidooloo Mugii Doolaadhaan egaa daandiin kun sadarkaa lamaan kan ijaaramu. Sadarkaan jalqabaa Dambidooloo Mugiidhaa hanga Doolaatti kan ga'uu fi sadarkaa tokkoffaan jira sadarkaa lamaffaan immoo hanga Gaambeellaatti kan ga'udha. Egaa akkuma beekamu godinni Wallaggaa godinaalee Oromiyaa biroo wal quunnamsiisuu bira darbee amma Gaambeellaa hanga Sudaanitti kan karaa hedduudhaan wal quunnamudha godinaalee Oromiyaa hedduu waliin akkasumas naannolee Itoophiyaan qabdu hedduudhaan kan wal quunnamu Gaambeellaa akkasumas naannoo Amaaraa fi kanneen biroollee wal quunnama. Kana keessa galchuudhaan egaa akkuma beekamu godinoonni Wallaggaa kun waliigalaatti iyyuu oomisha kaashkiroopii yookaan immoo warra biyya alaatti ergamanii galii guddaa argamsiisan jedhaman kanaan kanneen beekaman keessaa yeroo hundumaa kan ka'udha. Keessattuu kan akka bunaa, kan akka dammaa, oomishaalee maangoo fi kanneen biraa fudhachuu dandeenya. Haa ta'uutii rakkoo tokko tokko irraan ka'uudhaan keessattuu rakkoo nageenyaa yeroo dheeraa fi godinaalee kana keessatti irraan ka'uudhaan hawaasni kun karaa barbaadeen oomisha isaa gara gabaatti geessuudhaaf
gurgurachaa hin turre. Egaa kanaafis yeroo garaagaraa akkuma beekamu miidiyaalee garaagaraas egaa gaaffiin hawaasaa kun kaasee mootummaan federaalaa egaa kana keessa xiyyeeffannoo keessa galchuudhaan bu'uura waan hundumaaf immoo kan ta'e daandiidha. Ijaarsa daandiiti. Ijaarsi daandii jiraannaan salphaatti isa kee gara gabaatti geessitee bakka barbaadetti gatii barbaadde dandeessa. Kanaaf egaa gara muggiitti yookaan yeroo baay'ee oomisha dammaa fi oomisha bunaatiin kan beekamani. Haa ta'u garuu namoota godina qeellam wallaggaa aanaalee garaagaraarraa dhufan anillee argadhee akka tasaa akka carraa ta'uudhaan aanaalee garaagaraa dubbiseera. Miira hawaasaa achi keessa jiruuf baay'ee dubbisetan jira. Hawaasni kun egaa kuni gaaffii keenya bara dheeraadhaaf gaafachaa turredha. Garuu namni dhaggeeffachaa ture hin jiru. Haa ta'u garuu jijjiiramaa asitti egaa mootummaan xiyyeeffannoo keessa galchee bu'uuraalee misoomaa kanaaf dhagaa bu'uuraa kaa'uu qofa osoo hin taane kallattumaan hojii galchisuudha. Har'as egaa kabajamoo ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad magaalaa Dambidollootti argamuudhaan ijaarsa daandii kana kiiloomeetira 50.9 kan dheeratu akkasumas baajata isaa kan mootummaa federaalaatiin kan hojjetamudha. Biiliyoona 1.6 egaa kan hojjetamu waggaa 3 keessatti xumuramee tajaajila kenna jedhamee egaa kan eegalame. Bakka daayirektarri olaanaa abbaa taayitaa daandiiwwan federaalaa Injiinar Abtaamuu Tagany argametti egaa daandichi ifaan ifatti eegaleera. Kanaan booda Hayyee Fayyeeraa. Hello. Fayyeeraan dhaga'ama? Hawaasa dubbistee taanaan miirri isaanii maal fakkaata meeqa kanaan duras iddoowwan adda addaatti hojiin daandii waliin wal qabatee dhagaa bu'uuraa kaa'anii deemuun kun ni jira. Daandiiwwan yeroo dhiyoos immoo piroojektonni saffisaan xumuramaa jiru kan jedhu jiraati. Kana wal bira qabdee mee har'a maal dhageesse dubbistee maal isaan irraa dhageesse? Egaa rakkoo bu'uuraalee misoomaa furuu keessatti hawaasni naannoo sanaa shoora olaanaa taphata. Akkuma beekamu immoo godinaaleen wallaggaa kun rakkoo nageenyaatiin yeroo baay'ee muddama keessa tureera. Hawaasni naannoo kanaa egaa guutumaan guutuutti ijaarsi daandii kana akka xumuramu kan keenya waan ta'eef daandiin kun ijaarsa yeroo gabaabaa keessa akka xumuramu karaa deeggarsa karaa barbaachisaa ta'een hin taasisna jedhanii kan jirani. Keessattuu gama wantoota barbaachisan akkasumas nageenya isaanii eegsifachuudhaan haga daandiin kun xumuramutti nageenya qaamachi gara sanatti imaluudhaaf daandii hojjechuudhaaf imalu hundumaa eegsifnee daandii kana waliin taanee mootummaa qofaa osoo hin taane nutillee deeggarsa barbaachisu goonee daandichi akka xumuramuuf tumsa olaanaan taasisnaa jiru. Kanaaf immoo daandichi xumuramu ijaaramuudhaaf dhagaan bu'uuraa yookaan eegalamuun isaa guyyaa kanatti immoo gaaffii keenya yeroo dheeraa deebisanii kan jiran jechuudha jiraattoonni. Hayyee galatoomii Fayyeeraa Mirgaa magaalaa Dambidolloo irraa odeeffannoo bal'aa nu biraan geessiif. Nagaan buli. Oduu wal fakkaatuun daandiin konkiriitii asfaaltii Baakoo Shaambuu kiiloomeetirii 60.2 dheeratu ministeerri muummee Abiy Ahmed eebbisiisanii jiru. Gabraatiin ammoo piroojeektiin daandii Shaambuu agamsaa eegalsiisuudhaafis dhagaan bu'uuraa kaa'amee jira. Dabalata qabna. Ijaarsi daandii konkiriitii asfaaltii Baakoo Shaambuu bara 2008 deeggarsa baankii misoomaa Arabaa taasisee fi bajata mootummaa federaalaa birrii biiliyoona 1 siquun kan ijaarame. Asfaaltiin Baakoo Shaambuu kiiloomeetirii 60.2 dheeratu kunis har'a bakka ministeerri muummee Abiy Ahmed argamanitti eebbifameera. Sirna eebbaa kanarratti kan argaman ministeera muummee Abiy Ahmed dabalatee ministeera muummee itti aanaa fi ministeera dhimma alaa Obbo Dammaqaa Mokonnin pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa Giiftii Idree Zinaash Taayyaachoo irratti argamanii jiru. Uummanni godina Horroo Guduruu Wallaggaa qabeenya uumamaan badhaadhaa ta'uu hanqina bu'uuraalee misoomaarraa kan ka'e qabeenya qaburraa fayyadamaa hin turre kan jedhan bulchaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa Obbo Dachaasaa Baqqalaa ijaarsi daandii Shaambuu Baakoo kun hanga tokko rakkoo kana furuun dheebuu misooma uummata naannoo keenyaa ni qabbaneessaa jedhan. Gannas ta'e bona sababa rakkoo daandiitiin konkolaataa gahaan gara godinichaatti waan hin ramadamneef uummanni godinichaa konkolaataa argachuuf baay'ee rakkachaa tureera. Galanni mootummaa jijjiirama keenyaaf haa ta'uuti har'a gidiraan uummata keenyaa gama kanaan jiru seenaa ta'ee furmaata argachuun daandiin Baakoo Shaambuu kiiloomeetira 60.2 hojjetamee eebbaa ga'uuf isaaf uummanni godina keenyaa baga gammaddan baga gammanne jechuun barbaada. Haa ta'u malee ammas hanga qabeenya godinichi qabuu fi fedhii misoomaa uummanni godinichaa qabuuf deebisuudhaa fi mootummaan xiyyeeffannoo kennuu akka qabus gaafatanii jiru. Rakkoolee kuufamanii darban faana wal'aansoo taasisaa gaaffilee uummataa deebisuudhaa fi hojiileen gurguddaan hojjetamaa jiraachuu ammoo pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaatu hime. Godina Horroo Guduruu keessatti daandii har'a Baakoo Shaambuu eebbifame kanaan alatti daandiin 3
hojjetamaa jira. Tokko har'a kan jalqabsisne Shaambuu Agamsaa kiiloomeetira 95 ol, Shaambuu Fincaa Manabeenyaa, Geedoo Manabeenyaa, kun sadan iyyuu yeroo gabaabaa keessatti qarshii biiliyoona 4 ol mootummaan federaalaa keessattuu muummichi ministeeraa keenya ramadanii xiyyeeffannoo argatee hojiin kun akka hojjetamu waan nu gootaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Godinaaleen Wallaggaa naannolee biyyattii hedduu waliin daangaa bal'aa ittiin walitti dhufan qabaachuu kaasuun walitti dhufeenyi kun ammoo bu'uuraalee misoomaatiin cimuu qabaa kan jedhan ammoo ministeera muummee itti aanaa fi ministeerri ministeeraa dhimma alaa obbo Dammaqa Makonnin. ይሄ የሚሰራው መንገድ እንደዚሁ ደርሶ ለመመለስ አይደለም። ዳንዲን አመጃረሙ ኩን አከሱማን ዳኔ ዴቢዩ ሚቲ ጎጃም ቡሬ ነቀምቴ ወሊን አሙሩ ሻምቡ ፊ ጉቱማ ሆሮ ጎጃም ወሊን አከ ወሊtti dhufaniif gargaara. Kanarras darbee kallattii hundaan walitti dhamiinsa dinagdee fi kanneen biroo akka waliin guddachuu dandeenyuuf kan nu gargaarudha. Kun yoo ta'e biyya fooyyoftuu dhalootaaf akka dabarsinuuf nu gargaara. Kana hubannee naannawaa fi biyya fooyyoftee dhalootaaf dabarsuuf hojjechuu qabna. Uummanni godinichaa guddina biyyattii keessatti gahee isaa bahataa turus sirnoota darban keessatti misoomarraa dhiibamuun akka boodatti hafu taasifamee jira kan jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmed. Kana booda kuufama qabeenyaa as jiru qixa sirriin itti fayyadamuu fi uummata godinichaas fayyadamaa taasisuudhaa fi pirojektoonni hojjetaman kun murteessoo ta'uu kaasanii jiru. Wallaggi kan argachuu qabu dhabee ibsa Itoophiyaa burqisiisaa ibsaa dhabee daandii bakka hundatti ijaaramu liqaa biyyi kun liqeeffattu kaffalaa buna isaa gurguraa daandii kan hin qabaan bishaan kan hin qabaan telefoona kan hin qabaan uummata garmalee dhiibamaa ture walqixxummaaf qabsaa'ee aarsaa kaffale hayyoota baay'ee of keessaa baasee biyya ijaaraa kan jiru. Warri nu qorqaa ba'an asii qorqanii achitti ijaarrachaa waan turaniif sirrii miti walqixxummaan haa jiraatu jennee jalqabaa jirra malee aantummaa addaa uummata kanaaf gochaa hin jirru. Kan isinii tolu, kan isinii malu, kan isinii ta'uu qabu. Kan hanga ammaa gara malee ture sana deebisnee fidaa akka jirru ormis dinnis baruutu irra jiraata. Hojiin kun akka yaadametti bu'aa qabeessa akka ta'uufis uummanni godinichaa deeggarsa gochuu qabas jedhan Dr. Abiy Ahmed. Gaambraatiin pirojektiin daandii Shaambuu Agamsaa eegalchiisuufis dhagaan bu'uuraa kaa'amee jira. Ijaarsi daandichaas deeggarsa bajeta baankii misooma Arabaa fi akkasumas bajeta mootummaa federaalaa birrii biiliyoona 1 fi miiliyoona 80 oliin kan ijaaramu ta'uun himameera. Ijaarsi daandichaas waggaa 3 fi baatii 6 keessatti akka xumuramutu himame. Haaluma wal fakkaatuun pirojektiin ijaarsa daandii Amboo Gudar Shanan Sayyoo ijaarsi isaa har'aa eegalee jira. Pirojektiin ijaarsa Amboo Gudar kiiloomeetira 18.5 dheeratu koorporeeshinii ijaarsa Oromiyaan kan ijaaramu yommuu ta'u bajeta mootummaa federaalaa birrii biiliyoona 1 fi miiliyoona 38 oliin ijaaramaa jedhamee jira. Pirojektiin daandii Gudar Shanan Sayyoo ammoo koorporeeshinii ijaarsa federaalaan kan hojjetame yommuu ta'u pirojektiin kun bajeta mootummaa federaalaa birrii biiliyoona 3 fi miiliyoona 600 oliin ijaaramaa jedhamee jira. Waliigalaan ijaarsi daandii Amboo Gudar Shanan Sayyoo kiiloomeetira 110 kan dheeratu yommuu ta'u baasii waliigalaa birrii biiliyoona 4.6tiin ijaaramaatu himame. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed haasaa sirna jalqabii daandichaa ilaalchisuun Ambootti taasisaniin Amboo injifannoo tikfachuudhaan fakkeenyummaa gaarii qabaa jedhanii jiru. Injifannoo kunuunsuu Amboorraa barachuu qaba. Qabsaa'uu Amboorraa akka baran, aarsaa ta'uu Amboorraa akka baran, diina fuulduratti sodaa tokko malee akka Haacaaluu Hundeessaa kan nu malu, kan nu tolu, bakki keenya bakka mootiin taa'udha. Teessoo keenya nu deebisaa akka jechuu Amboo nu barsiisetti injifannoo kunuunsuus Oromoof Itoophiyaa barsiisuu qabdu. Wayyaaneen waan nu godhaa ba'e Oromoo xiqqeessuu, Oromoo cabsuu, Oromoo ajjeesuu, Oromoo balleessuu keessatti waan godhaa ba'e Amboo caalaa kan himuu kan barsiisuu danda'u hin jiru. Har'a Oromoon
wayyaaneen maaliif badee gaafa jedhu jara kana kolleejjii Amboo erginee barsiisnuma akkam goonu jennee rakkachaa waan jirruuf Amboon kan qabsaa'e moo'uuf diinota isaa awwaalee misooma isaa ariifachiisuuf ta'uusaa ummata keenya qaruu barsiisuu karaa agarsiisuun isinirraa eegama. Maaliif hoo jettan karaa kan nutti agarsiise abbaa malaadha. Tsaggaayee Gabramadin, Hacaaluu Hundeessaa jaallannee miti isin keessaa burqa waan ta'eef ammas karaa agarsiistanii ummanni kun qabsaa'uu moo'uu injifannoo kunuunsuu akka danda'uuf kolleejjiin keessan bara baraan beekumsa ummata Oromoo guutuuf hubachiisuu qabsiisuu akka danda'uuf amaanaa jechuun barbaada. Waggoota lamaan darban keessattis rakkoolee hedduu uummanni kanaan dura rakkoo bu'uuraa misoomaatiif walqabatee kaasaa ture furuudhaa fi hojiileen bu'uuraalee misoomaa ijaaruu piroojektonni adda addaa hedduun hojjetamaa akka tures pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa himaniiru. Saqqaa Atinaagoo, Jimmaa Cidaa, Caanqaa Gidaamii, Shaambuu Agamsaa, Gimbii Mattuu bypass, Najjoo Beeggii South Sudan, Caanqaa Gidaamii, Gullisoo Calliyaa Beeggii, Naqamte Buree, Naqamte Kaamaashii, Dambidolloo Gaambeellaa, Aggaaroo Geeraa, Suphee Laaloo Qilee, Hojja Duree Qanaatee, meeqa lakkaa'ee meeqa isinitti himu. Kun hundumtuu waggaa 27 miti. Waggaa lama keessatti gaggeessummaa muummicha ministeeraa keenyaan lixa Oromiyaa qofarratti jalqaban. Guyyaan raadiyoo Itoophiyaatti yeroo lammaffaadhaaf kabajamee jira. Guyyichi qopheessummaa Koorporeeshinii Biroodkaastingii Itoophiyaatiin marii fi qophiilee garaagaraatiin kabajamee jira. Mangistuu akkuma. Guyyaan raadiyoo addunyaa sadarkaa addunyaatti yeroo 10ffaadhaaf kan kabajame yoo ta'u Itoophiyaatti ammoo qopheessummaa Koorporeeshinii Biroodkaastii Itoophiyaatiin yeroo lammaffaadhaaf kabajameera. Guyyichi mata duree raadiyoon addunyaa haaraa fi filannoo haaraadhaaf jedhuun kan kabajame yoo ta'u sirna kanarratti kan argaman hojii gaggeessaan Koorporeeshinii Biroodkaastii Itoophiyaa Dr. Nugusee Mitikuu raadiyoon Itoophiyaa yeroo tamsaasni raadiyoo biroo hin turretti madda odeeffannoo fi riqichaa ta'ee tajaajilaa turuu himaniiru. ላለፉት 85 ዓመታት Waggoottan 85 darbaniif karaa raadiyoo Itoophiyaatiin tamsaasni hedduun darbaa tureera. Dhimmoonni hawaasummaa, diinagdee fi siyaasaa dhiyaachuun hawaasa barsiisaa, bashannansiisaa fi beeksisaa turaniiru. ፖለቲካዊና ባህላዊ ጉዳዮች እየቀረቡ ሲያስተምሩ፣ ሲያሳውቁና ሲያዝናኑ ቆይተዋል። raadiyoon Itoophiyaa madda odeeffannoo hawaasa biyyattii qofaa osoo hin taane mallattoo diddaa gabrummaa Afrikaanotaa akka ta'e seenaan ragaa ni ba'a. Sirnicha irratti Daayirektarri Abbaa Taayitaa Biroodkaasting Itoophiyaa Dr. Getaachoo Dinquu sadarkaa biyyaatti dhaabbilee raadiyoo babal'isuu fi hojjetamaa jiraachuu himaniiru. ሁሉ ቤት የሚደርስ በገጠር በከተማ Mana hundumaa kan qaqqabu baadiyyaa fi magaalatti tajaajilli isaa bal'aa kan ta'e miidiyaa hawaasa bal'aa bira qaqqabudha. Kanaaf dameen kun xiyyeeffannoo argachuu qaba. Jijjiirama guddaas agarsiisaa jira. አላለፈበትም እንደውም እያደገ ያለ ነው። Sirnicha irratti waraqaa qorannoo kan dhiyeessan Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa muummee gaazexeessummaa gargaaraan Piroofeesaraa Makuraa Makaashaa qaamoleen dhimmi ilaallatu hundi raadiyoodhaaf xiyyeeffannoo kennuu qabu jedhan. አንዳንድ ሬዲዮ ጣቢያዎች Buufataaleen raadiyoo tokko tokko giddugala qorannoo hundeessuun qorannoo dhaggeeffattoota isaanii irratti ni gaggeessu. Kuni waan jajjabeeffamuu qabudha. Raadiyoon Itoophiyaa akka hundeeffamuuf akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1923 dhagaan bu'uuraa kan kaa'ame yoo ta'u bara 1928 tamsaasee galuusaa ragaan ni mul'isa. Lammiilee fi dhalattoonni Itoophiyaa, Yuugaandaa fi Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo jiraatan tumsi piroojektota misoomaa Itoophiyaaf taasisan dabalaa jiraachuu Yuugaandaatti imbaasiin Itoophiyaa beeksisee jira. Yuugaandaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Lamtsaa'ee Masarar turtii TV waliin taasisaniin keessattuu hojii hidhaarumsaa irratti tumsi lammiileen Itoophiyaa Yuugaandaa jiraatanii yeroodhaa gara yerootti dabaluu himanii jiru.
Lammiilee fi dhalattoonni Itoophiyaa hedduun Yuugaandaa keessa akka jiraatan kan eeran Ambaasaadder Alam Tsahay biyyoota ollaa Yuugaandaa kanneen akka Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo fi Burundii keessas lammiilee fi dhalattoonni Itoophiyaa muraasni akka jiraatan himanii jiru. Lammiileen kunniin biyya jiraatanitti mirgi isaanii eegamee kabajamanii akka jiraataniif imbaasichi hojjechaa jiraachuus beeksisaniiru. Hariiroon imbaasichaa fi lammiilees fooyya'uu Yuugaandaatti Ambaasaaddarri Itoophiyaa Alam Tsahay Masaratii Musaanii Salamoon ጸጋይቱ ገባሴ hojjettoonni mootummaa haaraa mindeeffamuu isaaniitiin dura akkasumas hooggantoonni yommuu muudaman hojmaata qabeenya isaanii akka galmeessan dirqisiisu hojiirra oolchuuf akka ta'e koomishiniin naamusaa fi farra malamaltummaa federaalaa beeksisee jira. Raawwii bara bajataa 2013 baatiiwwan ja'an keessatti hojjettoonni mootummaa dhibbeentaan 90 qabeenya isaanii galmeessisuun himamee jira. Abaayoo Kafanii dabalatu kana qopheesseera. Labsiin aangawootni fi hojjettootni mootummaa qabeenya dhuunfaan qaban akka galmeessaniif dirqamsiisu erga bahe waggoota 10 ol lakkoofsus jijjiirama dura labsicha hojiirra oolchuun akka hin danda'amin koomishiniin naamusaa fi farra malamaltummaa beeksiseera. Koomishinichi gama raawwii hojii baatii 6 taasiseen jijjiirama booda hojii iftoominaa fi itti gaafatamummaa mirkaneessuuf hojjetamaa jiruun labsichi bifa haaraan karaa guutuu ta'een hojiirra oolaa jiraachuus ibseera. በመንግስት አሰራር በኩል ግልጽነትና ተጠያቂነትን የማረጋገጥ Hojimaata mootummaa iftoominaa fi itti gaafatamummaa qabu mirkaneessuuf hooggansii fi hojjetaan mootummaa tajaajila uummataa karaa sirrii ta'een qofa akka raawwatuuf mootummaan labsicha hojiirra oolchaa jira. Bifuma kanaan muudamtootni fi mindeeffamtootni haarofti hojii isaanii osoo hin eegalin dura qabeenya dhuunfaa isaanii akka galmeessan taasifamaa jiras jedhameera. ከዚህ በኋላ ባለው አሰራርም Kanaa booda muudamtoonni fi hojjettootni haarofti muudamaa fi qacarrii isaaniitti osoo hin galiin dura qabeenyi dhuunfaa isaanii kan galmaa'u ta'a. Kunis hojimaatni iftoominaa fi itti gaafatamummaa mirkaneessuu keessatti sirna ta'ee kan itti fufuu ta'a jechuudha. Naannoleenis qabsoo farra malamaltummaa kan taasisaa jiran yoo ta'u hanqinni bajataa fi hubannoo gadi aanaan hawaasa bira jiru danqaa ta'ee turuunis himameera. አሁን በእኛ ክልል እንደ እንቅፋት የሆነው akka naannoo keenyaatti gufuu kan ta'e rakkoo hubannaa gahaa dhabuuti. Hooggansa biras hubannaan gahaan hin jiru. ዋናው ችግር ምንድነው? ህብረተሰቡ ከለውጡ በፊት ኦልሞስት ኮረፕሽን ምንም እንትን አልነበረም፣ ኖርማል ነበረ። Rakkoo guddaan jijjiirama dura malaammaltummaan aadaa ta'ee idileeffamee ture. Akka rakkootti hin ilaalamu ture jechuudha. Jijjiirama dura itti gaafatamummaan wanti jedhame hin jiru. Namni akkuma barbaadetti itti gaafatamummaa tokko malee birrii hedduu fudhata ture. Jijjiirama booda garuu jalqabbii gaariitu jira. ከለውጡ በኋላ አሁን ወደ 2 ዓመት ከምናምን ነው መሰለኝ ከለውጡ በኋላ ጥሩ ጅምር አለ። Koomishinichi hojii qabeenya beeksisuu fi galmeessuu bara bajataa 2013 kanatti xiyyeeffannoo itti kennee hojjeteen baatii 6 bara bajataa kanaatti aangawootni itti gaafatamtootni fi hojjettootni mootummaa walumaa galatti 200,000 fi 25,000 olii qabeenya isaanii akka galmeessan taasisuusaas beeksiseera. Biiroon Public Service fi misooma humna namaa Oromiyaa guutuu Oromiyaa keessatti hojjettoota mootummaa 500,000 fi 50,000 oliif leenjii hubannoo cimsuu kennuuf qophii xumuruusaa beeksisee jira. Hoogganaan Biiroo Public Service fi misooma humna namaa Oromiyaa obbo Namarraa Bulli leenjiin kun guraandhala 8 hamma 11 kan turu ta'uu himuun kaayyoo fi qabiyyee leenjisichaa ibsaniiru. Leenjii Public Service yookiin hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaatii fi kennuudhaa fi qophii xumurree jirra. Guyyaa boriirra jalqabee leenjiin kun itti fufaa. Waliigala immoo jijjiirama jalqabame itti fufsiisuudhaa fi gaheen Public Service murteessaadha kan jedhu giddu galeessa godhatee leenjii geggeeffamudha jechuudha. Egaa leenjii kanarratti in hirmaatu jedhamee kan yaadamu hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa 550 ol ta'an akka waliigalaatti Oromiyaa guutuu irratti leenjii kanarratti hirmaatu jedhameeti kan eegamu. Public Service matumti isaa jechuun maal jechuudha kan jedhu bifa leenjiitiin dookumentii irratti kan qophaa'e. Public Servantii fi gaheen isaa maaliin hundeeffami isaa akkamitti hundeeffame, kaayyoo maaliitiif hundeeffame, kaayyoo kana galmaan ga'uudhaaf hojiiwwan gurguddaa inni hojjete maalinni,
hojiiwwan gurguddaa hojjete kana keessatti hanqinooti gurguddaan jiran maal akka ta'e kutaan sirriitti keessatti irratti mari'annuu fi waliigaltee irra geenyudha jechuudha. Wayitaa leenjiin kun kennamuttis tajaajila hawaasummaa akka addaan hin cinnee fi haalonni mijaa'uu obbo Namarraan himaniiru. Egaa mootummaan naannoo Oromiyaa biiroon pabliik sarviizii fi misooma qabeenya namaa Oromiyaas dhimma kanaaf olirraa jalqabee hamma gara gadiitti xiyyeeffannoo guddaa kennee jira. Keessattuu karaa biraadhaan immoo leenjii kana yeroo laannu seektarooti cufaa ta'uun isaanii irra hin jirre immoo adda baasnee ilaalleerra. Keessattuu uummati tajaajila akka hin dhabneef magaalaa keessattuu kanneen akka waajjira galii, kanneen akka waajjira lafaa, akka daldalaa, investimentii, mana qopheessaa, tajaajila bishaanii isaan kun immoo dabareedhaan akka leenji'an yeroo tokkotti yoo cufne ummati tajaajila guyyaa guyyaadhaan nurraa barbaadu dhabuu waan danda'uu fi tajaajila akkasii ummati akka hin dhabnee fi magaalaaf sadarkaa aanaatti ummata namni tajaajilu biiroowwan yookiin seektaroota amma ni kaase kana keessa akka jiraatu xiyyeeffannoo guddaan kennamee kallattiinis kaa'amee hojjetamaa jira. Kan gabaasee riippoortara keenya Hawwii Taaffasaati. Gara odeeffannoowwan biyya alaatti yoo ta'u dabarramoo pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp hookaraa